Welcome. Bakana kan duftan. Mamme hayyu. Abda mana. Welcome. Fuad Adam. İze yarar geliş. Kota şenjiti ya kota. Brainwashing goda psychology dan gallakisa. Wannumman godu tunun di wanni arkitan gutun balakalan turun di. Addunyaatu akkanaadhaan si garsiisutti jira. Wanni takkalleen taniin ragaa rabbitti hin qabne taniin ragaa saayinsiitti hin qabne tokkollee wallaalummaa yookaan qoosaan taniin sii dhiyeessu dargaggoo fi shamarran biyyatiyyaa hawwanii fi manguddoo biyyatiyyaa siin qoosuun hin taatu isin ummata qoosaniin miti. Dhugaa jirtuu fi beekumsa amansiisaa kitaabaan si dura kaa'eetiin si dhiqee adjust si godhaa jechuu akkuma makiinaa garaa shagalchaniitti. Samboota sammuun tanteenya qamaachaan gabrummaa sammuu nurraa dhiqameeti okkee taatii jechuu yoo qamaachaa sammuu dhiquu baanne qamaachoyne biyya namaatis ifillee qamaachee isinee hafnaa jechuu saba qamaachaadhaa fi dhaloota qamaachaa oomishuudhaaf karooraa fi heeraa fi seera tumanne tokkollee hin qabnu. Dammaqi. Dhaloota hamilee qabu, dhaloota gammachuu qabu kan waan qabutti gammadu. Dhaloota waliif gammadu dhaloota sharrii walittin yaanne dhaloota naatu caala ji'ee walin dorgomne dhaloota waan dubbatu waan gurguddoo dubbatuu fi xiyyeeffannaan isaa waan gurguddoo taate oomishuudha dhaloota waan xixiqqishoo dubbatu oomishuudha miti sammuun namaatun taphaa miti sammuu ijoollee keessaa bahi ijoollee xixiqqishoon warraan tana waa meeqa kaleeyxee xayyaara samii gubbaa balaliisaa jirti. Ali Gursum Fuad Roba Dadar Warit Waro Amazing Iriotan ki jajjabo media kana gubba amazing jolen walin dalain waeddu media kana gubba hubatani jirani jechu waeddu hubatani jirtani jechu duguma mo bekumsa Nabiya Hayyega na karada daddachatin seenaas keessatti waliinaa soinaa jechuudha daddacha fitan. Abbaa kiyyatu dhufan abbaan kiyya abbaa welcome haalumatu gaa olii gad nama raaza. Raafamuun dhadhabaasa abbaa. Raafamuun dhadhabaasa. Itti tammalee dhadhaan bahanii. Nirrasa narrasun dhiisuuf beeki dhadhaa rabbiitu uumaa ni bahaa daandii isaan jallisu. Abshiir abba. I love you. Hayyee kabajamtoota ummata Oromoo hawwanii fi manguddoon kan kiristaanaa kan muslimaa tawwaaqiifataa Nageenyi rabbii bakka jirtanitti sinaadha qabu yeroonju an ilmi keeysan ulfina keeysanii fi kabajaa keeysaniif gadi je'eeti. Kanaadha abbaa fiitii gadi je'e rabbiitu mataa ol qaba waan ta'eefi. Namni nis mataa ol qabachiisa waan ta'eefi. Akkasumattis dargaggoo fi shamarran babbareedduu ummata Oromoo Tan addunyaa gubbatti argamtan tan jireenya injifachuudhaaf olii gadi kaattan takaayyoo fi akeeka qabdan tan dubbachuu qofa osoo hin taane akkatti dubbattu beektu tan jiraachuu qofa osoo hin taane akkatti jiraattu beektu tan wal jaalattuu fi wal kabaju tan xiyyeeffannaan si waan gurguddoo ta'e
bakka jirtanitti nageenyi rabbii isinaa dhaqqabu tan kiristaanaa tan muslimaa yeroon isiniin jiru babbareedduu haadhatiyyaa maqaa keessan kabajamaa ulfaataadhaan jecha kan akkaan itti afaan oromoo kana eegale laali haadha abbaa keessaniin eegaleetiin maqaa keessan kabajamaadhaan xumureechu namni kanan jenne ani nama jee dubbachuun qabu saba oromootti akkanumatti haasawni addunyaa akkanaa hin jiru heeraa fi seeraa miti saba oromoo dayyuusa fakkeessuudha waan ta'eef afaan oromoo afaan dayyuusummaa fakkeessu beekumsatti amannaan siin jee hin fudhatin beekumsa malee didi jala eenyumti olchees hin bulchu beekumsa gayaa qabaatee dhufee onnee kee yoo si booje jala sagadiitiin isa dhaggeeffadhu si amansiisuu qaba akka faranjii ta'e ololatti hin amanin gocha malee nama rakkina kee odeessa osoo hin taane kan fira godhachuu qabdu nama furmaata rakkina keetii siif dubbatuudha falli kee hiriyaa siin dorgomu hiriyaa siin mormu hiriyaan godhatin diina keetii nama siin hubanne nama gatii jaalalaan beekne hin michoonfatin gammachuu namummaas si mulqa waan gatii siif hin qabne waan sammuute ajjeesuun dhaggeeffatin bakka saniin oolin diina keetillee boruu ilmaan dhaltuufis diina yaannisan arree fi xayyaara oofuu xayyaara tolchuu yoo dadhabde laaltee ilmaan boruu dhaltu san akka oofanii fi akka tolchan akeekuudha qabdaan siin jee shakkii takka hin qabaatin arre qaroominni nama keenyaa yoo laalte miidiyaa gubbatti qaroominni dargaggoo shamarran keenyaa waanuma fuudhuu dubartiitii fi waanuma heerumuu dubartii waa'ee qaama saalaa dhiiraatii fi waa'ee qaama saalaa dubartii bira qaroomni isaanii beekumsi isaanii dabree hin beeku mee atuu laali kana dhaggeeffattaa kana beekumsi riyaad kabajamoo Ameerikarraa riyaad sabboona sooressa keenya artistii keenya ambasaa kiyya mee laali mee haasawuma isinitti haasawamu laali maal si barsiisaadhaam faranjiin waa'ee qunnamtii saalaa yoo si barsiifte maallaqa guddaa fiilima daleeydi akka harkattu si gooti kanneen maallaqa guddaa sin harkanne jechuu bilaashuma oofanii jechuu kanuma dhangala'anii hin beekan qunnamtii saalaa san hin beekan yoo hojiidhaan gaafatte sabuma oromoo xiqqeessuufiif xiqqeessuudhaaf mee fuudhaa fi heerumni waan haasawan qabaa zalaalam kanuma haasawaa jechuu kanuma beekumsa jedhee sitti haasawaa jechuu waanuma wal fuudhuu fi dubartii hammanumaa jireenyi ilma namaa kalas kanuma osoo xayyaara konkolaataa harkituu mobaayila kanaan mobaayila xiqqaa kanaan aalama wal qunnamsiisu osoo argituu ilnamni akka keeti yaa obboleeyyan kiyya siyaasaan keenya rakkoo haasa'uudha furmaatan haasa'uu mee ilaali asbaluu asitti jeesanii ebaluu asitti jeesanii asin dhabamsiisanii siyaasaa keenya beekadhu kun laal laal faranjiin nama harka dhabe jetteettiin kadhattuu bar harka tolchitii fi nama miila dhabe miila tolchitii fi barbo laal rakkina ta'e seenaa soitu furmaata solution problems tinamaniin namoota problems sammuu keessi dhawutti jiran abbootiin rakkinaa dhayi haleeli sammuu ta'e keessaa solution warra haasa'u furmaata an dhukkubsadhe jettee doktara bira hoggaa dheeyte doktarrinis ati dhukkubsataadhe yoo siin jee maal si fure rakkina kee odeessee rakkina kee himteef ni jira wanni kana addunyaa tana gubbaa meela liqaashanyiti jiba bareedduu arti jaa meela laakaasa waan isiniin jiru meela laakaasa
Si ijoolleedha. Laal. Kanaafin dubartoota kana xayyaara balalisee mootoraan akkana samii gubbaa fiigu tolfachuu bira kutanii xayyaara kana samii gubbaa addunyaa fedhe dhawanii bari. Way kan inni isin garsiisu sun. Warra akkana qilleensarra fiigu ispoortiin jettaa kubbaadhaan jettaa. Kubbaa ta'anii ilaalan ni godhan. Isaan carraa kana hojjechuu siyaasaa kanatti fayyadamuu maaltu isin dhoorke siyaasaan keessan namumaatu du'eedha keenya kun. Haasawni keenya waa'ee daldala addunyaatii wajjiin akkamitti akka jaaramnee hojjennu haasawuudha moo waan meeqa onlaayina kanaan miidiyaa kanaan haasawuudha moo barboyoon siyaa keeke Suudii keessa yookaan Dubai Qatar teesse diriyee qofa yoon natti ergisiin jee diriyee tokko qarshii 50 biyya tanatti natti ergitaa bar tokkicha achitti qarshii 10 qarshii 20 bittee qarshii 50 biyya tanaatiin sirra fuudhaa barbo nama miliyoonaan sii kaayaa barbo hay buna yoo ergite miliyoona meeqaan sii kennaa barbo qarshii 50 diriyee atichi keessa teessee ergitu laalime uffata aadaa akkas qarshii 50 biyya tanaa jechuun maallaqni guddaan addunyaa tanaa maallaqa biyya tanaati pound شوف أنما تيشنا بربادومي بار نما دين كسي فنو بربادومي يعني أبا ربي ملكيسن الرامل كاو سيدنا قدر أبا ربي ملكيسن الرامل كاو أما اسمع لك في ديس الرتقدين لك سيدنا قدر يا دسيما ايدياز مني يا نني سيموسا مجربة يوتي فيدم تميك أتو ملكاي ميك أتو راخساري لبانة فيتو تنكا أولي وان فيتي قدا أولي dhugaan jirtu isii tana qadar jechaa ooli libaana tana qunname jechaa ooli si qunname waa takka fiduu hin dandeenye jechuudha akkanuma rabbi rakkiftaa jechuudha rabbii kiyyallee azaa gootee nallee azaa gootee jechuudha ati na sagaddee rabbi dhiiftee na sagaddee sayidinaa qadar jettee libaana tatti darbattee na qunnamii jettaa jechuu rabbi dhiiftee yaa fadulummaate hoggaa sitti dhufanii maal ajamte siinjaan Furmaata hoggaasii man furmaata kee fudhachuun beektu dhukkubsataadha qoricha hoggaasii kannee fayyuun dandeessu qoricha liqimsite jettee haqiftaa jechuudha wallaalummaadhaan guutama waan taateef sobaan guutama waan taateef callisi lammata sayidinaa qadir hin jiin lammaffaa rabbii kiyyallee sayidinaa qadar hin jiin hundi kee ni baddaa fayyadami kun waan sitti bekum saruga ilmi duga teese to qaraan olin bekum sa gogoga kitaba gogoga daga gole dalota ambis kama anan kamne kharajin kamne mullatan kamne khadubbisu male herforo to kucha kana hojjete naman garsifne mobile to kucha kana ni alama kana wal kunnam sisaichu akarma teese kitaba qarata jechuunuti kana teese waan biraaso jechu bekum sa jaa kun باي سمو كنا كيسا اسمع وري من الشهادة موتومان أمان تنا جالسني هوغن سولانو قداني وماني جدا ميليشان كن برومسا إدلين كابو أكو بين Lenji jia sadi jia furi kaba. Yokan jia toko kaban. Akka shanyite nyaate kalmaan Oromootti kabaja qaban bu'aadha qaban. Laal zizlo. Serri nuufis mootummaafis wal qixa. Zizlo books kitaaba heeraa fi seeraa barachuudha qaban. Milishaa kana diinni Oromoo hedduudha arranta. Diinni biyyattiitis hedduudha. Uummata keenya rabshaa keessa galchuudhaaf
lukkeeleen faannoodha. Maallaqa kennanii fi milishaa kana yookaan macheessanii ashiishaan macheessuu danda'u. Uummanni dammaqaadha nu caalaa. Akka keenya kana miti. Ofii waa hojjetanii ijoollee san wanta godhanii ijoollee san dabarsanii itti kennuu danda'u. Milishaan barumsa qabu biyya namaatti barumsaan ta'a. Laal waan akkamtu biyya teenyatti dhufuu qaba seetan bulchiinsa keenya. Seera political counselingiitti bulchiinsa gaariitti yeroo hunda mana keenya osoo hin xaragatin ala keenya xareinaa jechuudha. Nuti akkuma OPDOttu akkuma badhaadhinattu badhaadhinni naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay fi naannoo Oromiyaadhaa garagara. Badhaadhinni naannoo Amaaraa naannoo Tigraay naannoo garagaraa jiran uummata isaanii sirriitti tajaajilu. Uummata isaaniitiif bakka guddaa badhaadhinnummaa saniin dirqama mootummaa saniin biyyattiis kabajanii uummata isaaniitiifis kabajaa qabanii uummata isaaniitiif bakka guddaa kennanii jechuudha. Milishaarraa hanga bulchiinsatti. Keenya kun teenya kun